Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii? Egaa kun torbanitti yeroo tokko kan waliin shaakallu marsaa mana barnootaa afaan Oromooti. Marsaa mana barnootaa afaan Oromoo kana keessatti egaa wantoota hedduu waliin ilaalla. Egaa torban darbee waa'ee ooyiruu yookaan kan uummanni baadiyyaa jiraatan midhaan irra qotan wajjin ilaalleerra. Har'a immoo mee bakka baadiyyaa kanatti wanta jiru keessaa inni guddaan jireenya dhala namaatiif murteessaa ka ta'e mana akkamittiin ijaarama, manni baadiyyaa fakkoo akkamii qaba isa jedhu wajjiniin ilaalla. Manni baadiyyaa keessatti yeroo ijaaramu akeeka garaagaraa qaba. Mana baadiyyaa keessatti ijaaramu keessaa isin kabeettan mana akkamii ta'uu danda'a? Tarii suuraalee isin argitan kan marsaa intarneetaa irratti, foddaa televiziyoonaa fi akkasumas kompiitaraa irratti ilaaltan manneen baadiyyaa akkam akka isaan miidhagan argitaniittu miti? Keessattuu mana margaan ijaaraman jechuudha. Egaa manni kun mana akkuma waliigalaatti jenneerra. Mana kana akkamitti ijaarama? Haalli ittiin mana kana ijaarru sadarkaan isaa maal fakkaata? Har'a suuraalee kaasuudhaan yookaan harkaan bocuudhaan fakkeenya mana baadiyyaatti ijaaramu, wanti manni baadiyyaa irraa ijaaramu waan hedduudha. Isaan kana keessaa amma tokko kaasuudhaan wajjiniin haasofna. Isa kana suuraadhaan kaasuu, fakkoo kaachisuudhaan isinitti argisiisaan deema. Calqaba manni irraa jalqabu kan akkamiiti beektu? Manni inni jalqabni dhalli namaa keessa ture godoo jedhama. Har'a jecha godoo jedhu namoonni hedduun quban qabani. Godoon maalinni jettanii wal gaafachuu dandeessu. Godoon kan uummanni keenya beeku isa kam laata? Isin godoo argitanii beektu? Yookaanis godoon maal akka ta'e namni isinitti himee jira kana dura? Yoo jiraate godoon maal akka inni fakkaatu quba qabdu jechuudha. Godoo sana isinitti argisiisuu wajjin garaagarummaa qabaachuu mala yookaanis immoo tokko ta'uu mala jechuudha. Godoon gosa manaati. Godoon gosa manaati. Godoon gosa manaati. Yeroon kana jedhu yeroodhaaf kan keessa taa'an qubata, bakka qonnaa yookaan immoo bakka itti horii bobbaasanitti kan keessa boqotan, bokkaa kan ittiin ofirraa dhoowwan, akkasumas bakka midhaaniitti immoo kan keessa bulan, kunis gosuma manaatii jedhama. Egaa godoon godeettiin qabdu, godoon godeettiin qabdu, haatoo fiyyeettiin qabdu jedha geeraraan. Egaa godoon godeettiin qabdu, godoon godeettii hin qabdu yeroo jedhu godeettii jechi kun tarii haaraa isinitti ta'uu mala. Godeettii, godoon godeettii hin qabdu jechuun, godoon godeettii hin qabdu jechuun dhimmuu hanga itti fitetti yookaan immoo godoon wanti keessa taa'amu waa meeqa yookaan mana keessa kan jiraatu manni tokko mana kan jedhamu kan inni of keessaa qabu haadha manaa, abbaa manaa, akkasumas immoo ijoollee kana of keessaa qaba. Kana egaa maaliifan isinii kaase? Mana tokko keessa namni keessa jiraatu, mana tokko keessa namni keessa jiraatu waliigalli isaa maatii. Maatii jedhama. Waliigalatti maatii jedhama.
godoon godeettii hin qabdu kan inni jedhamee fi godoon godeettii hin qabdu kan inni jedhameef godoon godeettii hin qabdu kan inni jedhamee fi sababiin isaa namni godoo keessa yeroo jiraatu dargaggeessi yeroo godootti galee godoo keessa jiraatu yookaan immoo boqqolloo eegu yookaanis loon tiksu yookaanis wanta ba'eef tokko hanga raawwatutti godoo keessa kan bulu kan oolu haadha manaa keessatti hin fuudhu yookaan immoo haadha manaa wajjin godoo keessa dhaqee hin jiraatu jechuudha. Godoon godeettii hin qabdu jechuun haadha manaa yookaan immoo kan godoo keessa teessee nyaata namaaf qopheessitee nama eegdu of keessaa hin qabu jechuudha. Godoon godeettii hin qabdu jedha. Geeraraan yeroo geeraru haati ofii hiyyeettii hin qabdu immoo jedha. Haati ofii hiyyeettii hin qabdu. Kana jechuun haadha ofii namni kamiyyuu ni jaallata. Namni kamiyyuu haadha isaa ni jaallata, ni kabajaa, ni mararfata. Kana jechuun haati ofii ulfina, haati ofii jaalala jechuudha. Waaqatti aantee haadha, haadhatti aanee abbaa, obboleessa, fira kan itti dhiyaannu jechuudha. Kanaafitu haati ofii hiyyeettii hin qabdu. Kana jechuun yoo beela'anis joorteedhuma nama nyaachistii jechuudha. Joorteedhuma nama nyaachistii. Haati ofii hiyyeettii hin qabdu. Mucaan utuu haati lubbuudhaan jirtu biratti hin beeloftu. Hanga qaama ishee foon ishee kuttee nyaachistutti illee haati geessu ni jirti. Kanaaf haati ofii hiyyeettii hin qabdu. Kana jechuun haati ormaa garaan laaftu maqmaaqsa jedhu wajjinis wal fakkaata. Haati ormaa maqmaaqsa keessatti haati ormaa garaan laaftu kan jedhu wajjin wanta akkasii irratti waliin haasa'uu dandeenya jechuudha. Egaa godoon godeettii hin qabdu isa jedhaniif hamma kana deemne jechoota ciccima akkanaa argineerraa jechuudha. Egaa godoon maal isheen? Godoon maal fakkaatti? Biyya keessanitti akkuma sila isinii kaasee godoon gosa garaa garaatiin ijaarama. Godoo keessa sadarkaa akkamiitu jira? Godoo keessa waa lamatu jira. Godoo siree fi bakka itti abidda bobeessantu jira. Godoon waa lama fakkaatti. Dalgaa fi marsaa. Godoo dalgaa fi godoo marsaa. Godoo dalgaaf godoo marsaa jedhamee waamama. Mee godoo dalgaa jalqaba ilaalla. Godoo dalgaa kan jennu kan akkasiiti. Kun muka bal'oo, muka bal'oodhaan lafa keessa dhaabama. Muka bal'oodhaan lafa keessa dhaabama. Kanaan lafa yoo jenne muka bal'oo akkanaa lamatu dhaabbataa jechuudha. Muka bal'oo akkanaa lamatu dhaabbata jechuudha. Kuni bu'uura godooti. Barbaachisaa yoo ta'es muki sadaffaan walakkaa dhaabuu ni danda'ama. Mukeetii kana lamaaniin bal'oo jenna. Mukeetii kana lamaaniin bal'oo. Bal'oo yookaan bal'oo. Kun akka biyyaatti garaagara jechuudha. Bal'oo yookaan bal'oo kan bal'oo isa jechisiisee
mataasaa kanatti kan argitan muka bal'oo ta'uusaati. Muka bal'oo ta'uusaati. Egaa bal'oon kun akka biraatti kan ni yaamama. Utubaa ni jedhama. Utubaas ni jedhama. Utubaa miti immoo namoonni tokko yeroo barreessan baa dachaa godhu. Utubaa miti. Utubaadha. Utubaa. Kanatu calqaba isaati yookaan bu'uura isaati jechuudha. Godoo kana godoo taasisuudhaaf mukeetii qaqallaa akkuma kana karaa arfanuudhaan godoon bal'oo 6 yookaan utubaa 6 qaba akka seeraatti jechuudha. Bal'oon utubaa 6 qaba. Utubaan inni yookaan bal'oon inni kaan gaggabaabbatee agan sirreessee isinitti argisiisinitti isin rakkisuu waan maluufi isinis sagalee yeedaloo kana dhaggeeffachaadhuma qalbiidhaan na hordofaa. Maaliif kun baay'ee barbaachisaadha. Wanta akkasii barachuun yookaan walirraa hubachuun baay'ee waan nama barbaachisuudha. Keessattuu afaan keenyaaf baay'ee bu'uura. Inni kun bal'oo irra utubaa isaa xixiqqaa garanaaf garas dhaabbatu jechuudha. Isinis suutuma suutaan waan kana akkasin hubattan quban qaba. Kuni anaafis ta'e isiniif gatii guddaa qaba. Anis akka yaadadhuuf isinis immoo kan duraan hin beekne akkasin beektaniif isin gargaara. Inni kun bal'oo isa harka mirgaa jiru, harka keenya irra gara harka mirgaa kan jiru jechuudha. Amma gaa bal'oo isaa arfaffaa garanatti itti daballaa jechuudha. Kuni dugda duuba waan jiruufi tarii achi fagaachuu danda'a. Tarii achi fagaatee nutti mul'ata. Kana jechuun akkanatti gargar babaasne akkaataa nutti argamuu danda'u ilaaluu dandeenya jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Bal'oon inni kaan bakka kana jira. Mee kana irraan balleessaa akka sirriitti anaafis isiniifis akka galutti jechuudha. Akka nuuf galutti amma karaarra buufanneerra. Akkana fakkaata. Kun bal'oo 6. Bal'oon argitan kun bal'oo 6 jechuudha. Maaliif bal'oon
arfan garaagaraa dhaabbatan xixiqqaatan. Bal'oon garaagaraa dhaabbatan kun kan xixiqqaataniif kan asii gadi muka irra kanarra qaxxaamuree gam lamaanuu irraa bokkaan akka irra gadi roobuuf aduu akka namarraa ittisuu fi akka irratti gadi goopha'u taasisuudhaaf jechuudha. Mukeetiin kun warri isin argitan mukeetiin kun yeroon isiniin jedhu isinitti argamuu dhiisuu mala. Mukeetiin kuni jechuudha. Mukeetiin kun maqaan isaanii demboo. Maqaa isaanii kana as gadi fideen isinii barreessa. Maqaan muka kanaa deggeroo yookaan demboo yookaan deggeroo. Demboo. Maqaan jechoonni kun baay'ee jajjaboodha yookaan deggeroo. Inni dalga kaa'amus deggeroo ni jedhama. Inni ol dhaabbatu utubaa yookaan deggeroos jedhanii bakka tokko tokkotti kan waaman jiru. Bal'oon yookaan utubaan kan asii ol dhaabbatu yeroo ta'u, deggeroon yookaan demboon kan dalga irra ciibsamu jechuudha. Isa kanaanii demboo jennee haa fudhannu. Demboo. Egaa amma kana argineerra. Kun bu'uuraa jechuun warri kun bu'uura godooti. Egaa bu'uura godoo kana irra wanti bu'uu maal jedhama? Ammas mukoota qaqallaa ta'an kan warri demboon kun baachuu danda'u deggeroon yookaan bal'oon demboo baata. Demboon immoo waan biraa baata. Kana jechuun ammallee bal'oon hunduma isaanii walitti qabee baataa jechuudha. Mukeetii qaqallaa ta'antu asirratti gadi uffifama. Mukeetiin qaqallaa ta'an kun asitti wal qabatu jechuudha. Mukeetiin qaqallaa ta'an kun bakkee mukeetii irra keessa jiranii kanatti wal qabatan. Mee isaan mukeetiin qaqallaan kun akkanatti ta'u. Asiinis gadi cabaniitu akkanatti dhufu jechuudha. Gamasiinis akkuma kana kana fakkaatanii muka garas isinii gala dugda isaa duuba akka isaan irra gadi buufaman jechuudha. Irra gadi buufamuu isaanii quba qabaachuutu isinirra jira. Wanti kun aartii Oromoo keessatti ga'ee guddaa akka inni taphatu nan beeka. Kana jechuun ijoolleen Oromoo bakkuma jiranitti waan akkanaa kana shaakaluu qabu. Kana jechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wanti hin jedhu isinii gala. Egaa godoon qaamni isaa kana fakkaata. Mukeetiin irra keessa gadi buufaman kun ammas maqaa mataasaa danda'e qaba. Warri kun ladda kan asii gadi cabanii irratti gombooban yookaan walitti hidhuunis hin danda'ama. Irra keessatti muka lama bakka argitan kanatti walitti hidhuunis ni danda'ama jedhama. Sana booda warreen kanaan shorooroo akkamitti akkan barreessu hin beeku. Warri kun shorooroo,
Jechoonni kun jechoota qaqqaaliidha. Jechoota abbooliin keenya itti fayyadamaa turanidha. Har'a garuu bakka baay'eetti hin dhaga'amu. Isaan kanaan shorooroo kan jedhameef muka dheeraa gamanaaf gamasitti walirra qaxxaamuree namaaf qaqqabu qaqqajeelaa ta'e jechuudha. Muki kabiraan ammas hin geenye. Muki kabiraan kan kanarra dabareedhaan buufamus ni jira. Kana jechuun shorooroo kana kan walitti hiitu muka kabiraatu jira jechuudha. Muka kabiraatu jira. Mukeen kun immoo maqaan isaanii laddaa yookaan shorata. Laddaa yookaan shorata jedhamu. Egaa dugda isaa duubaan akkuma fuula isaa duratti amma argaa jirtan kanatti irra buufamanii argamuu jechuudha. Isinii gala miti? Akkuma isin argitan sanatti irra buufamu garasiinis jechuudha. Bakka walirra qaxxaamuran kanatti mukeetiin kun walitti hidhamu. Yeroo kana jabaatee lafee godoo ta'ee dhaabbata. Godoon irri isaa keessi akka kanatti erga tolfamee booda jalli godoos waan biraa barbaada. Mukeetiin deeggaroo yookaan immoo demboo baatanii dhaabatan bal'oon lamaanuu gamanaaf gamasii marfamanii hanga balbalaatti ni hidhamu. Kanneen isaan hidhanis akka kanatti asirra buufamu jechuudha. Kana hundumaa marsanii jala godoo kana waliin ga'uu jechuudha. Sana booda balbala gar-tokkotti hambifama. Qaamni godoo akkasitti wal qabata jechuudha. Bakka kana balbalatu hafaaf. Bakka kana balbalatu hafaaf jechuudha. Balballi godoo gubbaadhumaa kaasee hanga dakaatti kan hafuudha. Kun balbala godooti. Sana booda balbalichis ni hidhama jechuudha. Sana booda kanaan balbala jenneerraa amma jalli godoo kun mukinni ittiin hidhame kun laddaa akkuma isa irra keessaa maqaa irra keessaaf sila kennine inni kunis laddaa ladda'aa jedhamee waamama. Ladda'aa jechuun walitti hidhuu, walitti qabeebsanii qabanii dhaabuu jechuudha. Warri kun yeroo walitti hidhaman waliigalatti ladda'a jedhamu. Amma egaa godoon kun yoo wanti hundaa kun irra tuulamee itti ulfaate akka inni hin sochoonee fi gidduu garaa godoo keessaa muki guddaan tokko ni dhaabbata. Innis kan waamamu maqaa mataasaa danda'e qabaa jechuudha. Isa kanaan tuggee jenna. Walakkaa yoo dhaabbate jechuudha. Inni kun mana marsaadhaaf yookaan immoo godoo marsaadhaaf gargaara. Egaa akeeki lafee godoo kana fakkaata. Godoon irri isaa keessi akkanatti tolfame booda ergaa akkasitti tolfamee booda qaama isaa kana jala hunduma isaa baala mukaa gosa garaagaraa kan akka baddeessaa, goosuu, eennaa, mukootii
gaggaarii ta'an kan baalli isaanii yeroo dheeraadhaaf qabatee irra turu keessattuu baddeessaan baay'ee barbaachisaadha. Baddeessaan baala yoo goge dafee hin harcaafatu, itti tura, baalli isaa qaama isaatti tura jechuudha. Sana booda qaamni godoo kun jalli isaa ergii mukeetii hedduudhaan tumsamanii booda erga gidduu kukkutamanii booda baala baddeessaa yookaan baaluma hollaa sanatti argamuun filatameetu duuchama yookaan uraan isaa ni cuqqaalama jechuudha. Kun akkas jechuun jalli godoo kun hundi isaa naanna'ee akka dagalee mana nu keessa jiraannuutti ni cuqqaalama. Isa kanaan egaa maal jenna? Inni kunis maqaa gaarii qaba. Inni kun immoo maqaan isaa shokaa. Isa kanaan shokaa jenna. Baala mukaarraa tolfama jechuudha. Baala mukaarraa tolfama. Baala yookaan damee mukaa irraa walitti murmuramee walitti guuramee keessa shokama. Waan keessa naqamuuf jecha shokaa jenna. Laddaa gidduu sossuuqama jechuudha. Sossuuquun akkaataa itti shokanidha. Shokuus ni jenna. Sana booda inni xumuraa marga hollaa sanatti biqiluu danda'u yookaan baala magariisaa kan akka toggoon naannoo garaagaraatti qoccoo namoonni jedhanii waaman ni jiru. Toggoon garuu sanarraa adda. Jechuudha. Inni kun kan akka muka muuzii ija kan naqatudha. Kan akka muka muuzii ija naqatu jechuudha. Toggoon gudduun isaa baay'ee guddaadha. Toggoon baala dhedheeraa qaba. Toggoon bokkaa manarraatti illee akka ofirraa dhorkanii fi nama gargaaraa jechuudha. Toggoon kana fakkaata. Toggoo yeroo jennu biyyuma kamiyyuu yoo dhaqxan ni beektu. Toggoon kana fakkaata. Baala toggoo kana baala isaa muruudhaan guuranii fidanii asirra afama. Baalli toggoo kun muramee dhufee bakka kanarra afamaa jechuudha. Bakka kanarra afama. Toggoo yookaan caffee. Toggoo yookaan caffee yookaan daggalatu godoo kana irra isaa keessa duucha. Daggalli jala godoo kana ittiin shokuuf ni gargaara. Daggalli jala godoos akka baalaatti ittiin shokuufi ni gargaara jechuudha. Ittiin shokuuf ni gargaara. Egaa godoo kana waan duudee jiruu fi akkaataan itti siree godoo keessatti ijaaramu isinitti argisiisu hin qabu. Kana jechuun godoo keessatti sireen ijaaramu maal fakkaata jettanii yoo na gaafattan, mukeetii yookaan bal'oo arfan godoo xixiqqaa walqixxee ta'an kanatu mana keessatti kallattiidhumaanii akka sireedhaaf gargaaraniif ta'a. Yookaan immoo kanuma isaan fakkaatan bal'oo 4 yookaan 6tu wal cina godoo keessa dhaabbata. Sana booda muka irra naqani. Muki irra naqaman kun akkuma irra keessa maqaa kennineef kana deeggaroo godoo irratti siree irrattis ni barbaachisaa jechuudha. Deeggaroon ni barbaachisa. Kan deeggaroorra naqaman immoo naqaa
naqaa siree, naqaa siree jedhamu. Isaan kunis maqaa gaariidha. Naqaa anilleen baay'ee na ajaa'ibsiisa. Ijoollee afaan keenya baay'ee bal'aadhaa beekaa. Naqaa utuu hin ta'in naqaa siree, naqaa jennee dhiisuu hin dandeenyu. Naqaa siree jennee waamna. Mukeetii qaqallaa kan nu baachuu danda'an, kan namni irra ciisee hin cabsine sireen kan ittiin ijaaramu jechuudha. Sireen bifa xiqqoodhaan yoon isinitti argisiise, sireen bal'oo afur irraa tolfamti. Bal'oo afur kana irraa tolfamteetu naqaan kan nuyi jennu kun kanarra naqamee jechuudha. Kanarra dalga naqameetu kanarra caffeen asii ol afama. Caffeen asii ol kanarra afamee caffeerra immoo wanti afamu wanta harkaan tolfamu qeeddiroo kan jedhamutu asirra afama. Sana booda siree ta'a jechuudha. Qeeddiroon isiniyyuu beektu. Qeeddiroon maal akka ta'e isiniyyuu beektu. Egaa warri qeeddiroo jechuu beektanii otoo na gaafachuu baattanii gaariidha. Qeeddiroon meexxiirraa tolfama. Amma utuu meexxii natti argisiisinaan jettanii meexxii akkam godhee akkan isinitti argisiisu hin beeku. Maaliif jennaan meexxiin magariisa bosona keessatti argamti. Garuu qeeddiroon meexxiirraa akka tolfamu quba qabaachuutu isinirra jira. Ijoollee kana akka barreeffattan quban qaba yookaas immoo nan abdadha. Namoonni tokko asumarra otoo jirtanii qubi keessan osoo socho'u argeera. Kana jechuun baay'ee jaallattaniittu jedhee yaada. Godoon har'agaa kan waliin ilaalle kana fakkaata. Wanti nuyi amma waliin dubbannu inni guddaan kana jechuudha. Baay'ee dheeraa waan ta'eef isin harkaa babbaduu mala. Garuu jechoota asirratti argitan kana sammuu keessan keessatti qabachuudhaaf yoo carraaqxan waan tokko uumtaniittu jechuudha. Godoon maal of keessaa qaba yoo isiniin jedhame, godoon tuggee qaba, godoon utubaa qaba, godoon bal'oo yookaan bal'oo qaba, godoon naqaa yookaan naqaa siree kan jedhamu of keessaa qaba, godoon shokaa qaba, godoon demboo qaba, godoon shorooroo qaba, godoon laddaa qaba, godoon wantoota nu maqaa isaaniillee waamuu hin dandeenye hedduu of keessaa qaba. Kanaaf godoon godoo ta'ee walitti wanni kun guuramee godoo keessa boqotan ta'a jechuudha. Egaa godoo ijaaruudhaaf maaltu isin barbaachisaa gaaffiin jedhu boodarra waan isin gaafatamuu fi godoo ijaaruudhaaf wantoota nu barbaachisan 3 barreessi yoon jedhee, godoo ijaaruudhaaf wantoota nu barbaachisan keessaa 3 utubaa yookaan bal'oo, shorooroo, laddaa kanneen yoo jettan wanti adda ta'ee hin jiru jechuudha. Deebistaniitu. Egaa godoo kana yeroo ijaarru wanti an isin yaadachiisuu barbaadu wantoonni nuti qaama godoo kana mukeetiin jennu kana kan ittiin walitti hiinu maal jedhama jedhee namni tokko achias natti barreesse. Baay'een si galateeffadha. Kan barreesse hiikaa natti fakkaata. Hiikaa haa ta'uu gulummaa haa ta'uu hin beeku. Garuu baay'ee gaariidha hiikaa yookaan gulummaa. Teessoo keessan ilaalaan jiru baay'ee waan nama ajaa'ibuudha. Kan ittiin kana walitti hiinu akka bara ammaa kana cinqaaraan otoo hin ta'in kan kana waliin hiinu hidda jedhama. Ulfaadhu gurbaa hidda jedhama. Kan kana ittiin walitti hiinu hidda jedhama.
bakka tokko tokkotti jala isaa kana faayiduudhaaf immoo yeroo baay'ee yeroo darbe kan waliin ilaallee wanti ittiin fayyadamna jennee dubbachaa turre jecha bareedaa tokko yeroo darbe isinitti meera. Quncee yookaan hidda. Qunceenis hiddis eessaa dhufu yoo isin jettanii barnoota keenya itti aanu keessatti quncees hiddas waliin ilaalla. Ammaaf egaa gamanumaan nagaatti isiniin jechaa wanti waliin ilaalluu fi wanti waliin hojjennu fuuldurattis akkuma kanaan itti fufaa waan ta'eefi afaan Oromoo keessatti wantootni nuyi dagannee fi jechoonni dagataman hedduun waan jiranii fi har'a jechoota akkasii sanaa fi wantoota dagataman kanaaf itti gaafatamtoonni dhaloota har'aati kan jiraachisuu qabnu nuyi waan ta'eefi wantoota akkasii walitti finnee wal yaadachiisuu waliin shashaakaluudhaan wajjin irratti hojjechuu qabna. Kanaaf jechoota qaqqaalii asirratti argitan kana mana keessanitti galagalfadhaatii ijoollee keessan namoonni gurguddaan illee kan akka tasaa viidiyoo kana seentanii ilaaltan egaa galagalchuudhaan ijoollee keessan waan irraa hafe itti guutuudhaan waan dogongora qaba jettan itti sirreessuudhaan anatti achas barreessitanii kana jechuun kana jechuudha achitti kana dogongorte asitti immoo kanatu sirriidha kanatu immoo qajeelaa miti kana qajeelchi jettanii yaada keessanis karaa marsaa mana barnootaa afaan Oromoo ittafaa webs.com irratti yaada keessan akka achi as naaf ergitan gamanumaan isinan gaafadha. Nagaatti.